hayyee kabajamtoota ilmaan Oromoo haawwaniif manguddoon addunyaa gubbaatti argamtan dargaggoo fi shamarran babbareedduu uummata Oromoo kan addunyaa gubbaatti argamtan nagayni kiyya kanon irraa burqe barcuma kiyya kabajamaa odaa bultuum United Kingdom irraa ana gayroo bilisummaa ummata Oromooti. Welcome ilmaan Oromoo. Gaa akkuma argitan kana Oromoo tooftaa garagaraatiin ummata gabrummaadhaan hubame ummata bilisummaadhaaf dheebote qabsoo isaa da'oo godhachuudhaan qabsaa'ota fakkaachuudhaan dogoggora guddaa tooftaadhaan ummata Oromoo cabsuu warri itti jiran cimsanii akka seera rabbiitii fi ummata Oromootiin ummata Oromoo kanarraa ugguraman cimsinee hubachiifna. Ummanni Oromootis ibsa nuti kenninu kanarratti gurmuu ta'uudhaan ilmaan Oromoo baraaruu danda'uudha qaba. Osoo ifin qulqulleessin diina keenya qulqulleessuu hin dandeenyu jechuu keenya. Mee adeemsuma waggoota irraas dabarre kana laalaa bifa diinni ittiin Oromoo cabsaa jiru. Jalqaba qabsoo qeerroon ummata Oromootii fi gootowwan Oromoo jiruu isaanii guutuu waggaa 27 itti dafqan injifannoo kana dabarsanii naftanyaadhaaf kennan. Tokko ja'a. Dhiirri namaa sun hundi otoo qeerroon Oromoo siidaa tokkollee ijaarratee hin qabne Minilikii fi Haayile Sillaaseen siidaa hin ijaarameefi jechuu kiyya. Lammada taati eega san geeffatan booda waraana ummanni Oromoo qabeenya isaatii fi waan hundumaan jaarrate harka diinatti akka harka kennu kunis kisaaraa ilmaan Oromoo irra geessifame lubbuurraas geessifame jechuudha. Laal akkatti Oromoo cabsutti jiran waan Oromoon qabu ammas kana bira dabarre barattoota Oromoodhaa bakka gartee qabsoon Oromoo jiru ammas laal bakka isaan qabxi isaan dhaawutti jiran laal barattoota Oromoo waan Walloo fi Gondarii fi kana hunda keessatti godhan guutuu keessatti godhan ni beeytan jechuu kiyya wagguma darbee kana akkasitti daakan dhugaadha moo dhugaa miti sobaa kan hin jechaa jiru kun sobaa kun daa'imni xiqqaan Oromoodha tartiibaan inni irraa dubbachaa jiru kana beeku hin beeku jechuun diinummaadha. Eenyumaa ta'e eenyu ta'e qabsoon uummata Oromoo beekumsaani malee wallaalani miti.
Wallaaltu qabsoon beenetu ummata Oromoo gaagaa jira. Yoo qabsoine jiruu teenyatti fixannee qabeenya keenyatti fixannee lubbuu teenyatti wareenee dhumarra ogaa keenya diinatti injifannoo keenya ol duubaa kennuu ta'e wanni qabsoinu tokkolleen hin jiru jechuu keenya gabrummaadha wayyaa shanyii teenyas maa dhuguina. Qabsoinu immoo walii gallee wal mari'annee baara gaan osoo hin taane gadi teenyee barcuma irratti seeraan nama gadi dhaabbatee jaarameetu qabsaawa jechuu kiyya. Kalas du'aa ooluun gootummaadha miti. Wallaala lallabaa ooluunis dhugaa lallabuudha miti. Eega barattoota akkas godhan booda ammas deebi'anii barattoota booda ammas onni dhufe qeerroo mana hidhatti hidhaanii duraatti dhufe. Lal sandura ammas liyyuu poolisii jechuudhaan yeroo takka garriidha jechuudhaan booranaan ummata fixu yeroo takka argeedhaan liyyuu poolisii jechuudhaan fixu hanga kana hoggansi tokkolleen dubbachaan turre. Isinis dubbachaan turre eega duunee fi eega hidhamne booda amma dammeeyxanii kana godhatan jechuu kiyya baaraga. Dhaaba ana tokkicha dhatu lallabaa ture. Jaggwaan lallabu bilisoomne jechaa turan jechuu kiyya. Dhugaa nama dhugaa miti. Uummanni Oromoon beeku kana. Hin beeytanii hin beeynu jechuun wallaalummaadha miti bar. Hin beeynu jechuun bar akka beeytu taataa bar. Hin beeynu yoo jettan maal qabaa? Kisaaratti jirtan yoo dhaabbattan oo. Taakkas naaqas qabadhu. Wanta qabsoo harkaan qabdan baaragaan mormiidha tukkana isin godha. Ummatu bar isin ummata bar Jawaar kalee isa hidhamee arra Jawaar sadaffaadha jechuudha wal mormu barboo. Jawaar lammaffaa fi sadaffaan hin jiru bar. Tokkichuma kalaas. Gahee mataa ofii akka qabsaa'aa tokkotti beera. Kaatee gahee mataa keetii seeraan ba'uudha. Nuti kana barbaadaa jirru ma Jawaar tokko osoo hin taane Jawaar 100 barbaadaa jirra. Ka gamtaa qabu kan kutaan kudha tokko keessatti of argu dhaaba barbaadaa jirra. Waraana miti ka barbaadaa jirru. Dhaaba kutaan tokkolleen irratti walii galu kan gandummaaf hin qabne kan naatu caalaa hin qabne kan tarsiimoo fi adeemsaa fi beekumsa qabu dhaaba aabaa'ooti barbaanne kan waraana of jalaa qabu kana jalatti caaseffamtee ijaaramte jechuukooti. Hin ijaaramu noo jechuun diinummaadha. Qabsoo uummata Oromoo jibbuudha. Mee laal diinni kan kee uummanni Oromoo tokkummaa dhabuun hin gabroomne. Uummanni Oromoo beekaa dhabuudhaan hin gabroomne. Uummanni Oromoo baay'ina dhabuudhaan hin gabroomne. Uummanni Oromoodha onnee dhabuudhaan hin gabroomne. Uummanni Oromoo qawweedhaan gabroome. Nama qawweedhaan si dha'u ati dhaabbadhuuti harka qullaa loliin jechuun mataan isaatu diinaa wajjin kanarratti tumsuudha ja'ama. Diinaa wajjin tumsa guddaa ummata Oromoo irratti nama qawwee gaggeessaa jiru nama lola gaggeessaa jiru nama namarraa si barbadeessaa jiru ati harka qullaa dhaabbadhuuni loliini yoo qawwee jetteen no osoo waraana guddaa qabu Oromoon
kun kan deemsisu miti.